Araarri waan guddaa qaba. Araara buusuu keessatti maanguddoonni gara 600 kana keessa namoonni araaraman jechuudha. Waan taa'eenis ganama mana murtii deemuu qabu nama. 650 አባወራና እማወራዎችን አስታርቋል። waan baay'eetu arga dammatu arga. Dhugaa mootummaan mana murtii aadaa hundeessuudhaan biyyi nagaa ta'eenyaan malee kana seenya. ድንጋይ ጭንቅላታቸው ላይ ያደርጉና ዝቅ ብለው bakkuma amma jirrutti nagaa waan ta'eef nagaa taanaan kan amma teenyeetu kun akkasitti waan dubban. Uummata abbaa nageenyaa gochuu irratti rakkoo xiqqoo kanaan gargar ba'a. Somnee immoo kan araarsu jiru. Amma araaramutti malee erga araarame lafa ta'a. Biyyi nagaa taanaan, ollaan nagaa taanaan, akkaabiin keenya nagaa taanaan Warri wal lolanii wal dhabanii yeroo baay'ee turan kun haala kanaan araaran furummaan isaanii jabaata. Araara gaafa jedhan kana ulaagaa maalii keessa darbee gara araaraatti dhufu? ግራና ቀኙን አይተን እንዳኛቸዋለን እናስታርቃቸዋለን isaan amma kun dhagaa baadhee akkasuma dhagaa baadhee akkasuma godhe dhagaa dhiisii miila irratti kufeera. Daawwattoota keenyaa akkam jirtu? Kun qophii gaachanaati. Qophiin gaachanaa walta'iinsa AMN Pilaasii fi biiroo nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan kan simbiraan geenyu. Araara buusuu keessatti maanguddoonni gahee guddoodha kan isaan taphatanii, mootummaanis immoo manneen aadaa mana murtii aadaa hundeessuudhaan yeroo ammaa kana kallattii kamiiniyyuu uummanni dhibee isaa walitti bu'iinsa yookaan immoo kallattii garaagaraatiin namni yoo walitti bu'ee karaa jaarsummaatiin karaa araaraatiin akka fixuu fi irratti hojjetamaatii jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana ta'a. Ani Olbaana Xomboraati. Nu faana bu'aan affeerraa keenya. Kun qophii gaachanaati. Qophiin gaachanaa egaatii walta'iinsa AMN Plus sagalee dhalootaa fi biiroo nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan kan simbira geenyu. Egaa duudhaa fi aadaa biyya kanaa keessatti jaarsummaan gahee guddaadha kan inni qabu. Egaa maanguddoonni keenyas dhimma kanarratti xiyyeeffachuudhaan isaan faana turtii kan taasifnu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana ta'a. Waamicha keenya kabajanii gara AMN Plus qophii keenyaa gaachanaa irratti dhiyaachuu fi ayyaamuma ta'uu keessaniif guddoo galatoomaa isiniin jenna. Biyya keenya keessatti keessattuu namoonni akka tasaas ta'uu taatee garaagaraatiin walitti bu'aa. Isa kana keessatti immoo maanguddoonni gahee guddaadha kan isaan qabanii. Mee jaarsummaa waan nuti jedhan kun akkamitti ibsama laata? Jaarsummaan iddoo jiraattutti waan keessa galee waan boba'ee ibidda boba'ee hin balleessa. Biyyattis ta'us jaarsummaa barbaachisaa. Jaarsummaa dhageenye immoo jaarsummaa keessa galee kan walii atta araaramu tokko taanaan gaariidha biyyaaf hin ta'a, akkaabii keenyaaf hin ta'a. Mana keenyaa jalqabee jaarsummaan gaariidha. Jaarsummaan egaa gosa garaagaraati kan inni qabu. Isa kana keessatti immoo gaheen maanguddoo isa guddaadha. Isinoo akkamitti ibsitu laata? Jaarsummaan egaa isaanuu waan baay'ee nu kaasanii waan abidda qabsiifame tokko nageenya dhabame tokko walitti araarsuu keessatti namni egaa walitti numa bu'aa gomjiin walitti buuti jedhama. Akkamitti ibsitu isinoola? Jaarsummaan faayidaa baay'ee qaba. Faayidaan isaa maali? Dhirsaafiniitiin illee innaa wal lolu jaarsatu asmaama. Ollaaniif ollaan innaa addaan bahu innaa wal lolu jaarsatu asmaama. Araarri waan guddaa qaba. Namni addaan bahee namni wal muufate waliin tolu. Araaraan waan tolaan jiru. Amma erga qabnee jammarree araarsinee qofa namni addaan bahee kaasaa isaan barbaade akka kiisi godhamu goone kiisis hin barbaadu an jedhe naxumaan asmaammaanee addaan baana diriidhanis tokko ta'a. Diriidhaan asmaammaan safaraan asmaammaan araarri waan guddaa waan faayidaa qaban jedha karaa kiyyaan. Waan beetesabni illee nibrataan addaan yoo bahee innaa araarsinu nibrata sanaan dhisanu jira. Lolaan yoo ta'e gin lihiin isaan qabee
waan guddaarra gahan. ግን naasmaammaanu anarra isatu caalaa narratu isatu rakkata jedhanii dhiisanii qofa tasmaammaanii wal gaafatan. Araarri waan guddaa waan shaggaa jiran jedha. Araarri gaa yeroo bu'u maanguddoon gatii guddaa kaffala. Itti gaafatamummaa fudhateeti. Araara gaafa jedhan kana ulaagaa maalii keessa darbee gara araaraatti dhufa? Araara gochuufi waan baay'ee danda'uu barbaachisa. Karaa tokko araara kan hin jaalanne jiru. Gartokkeen immoo araara kan barbaadu jira. Kana gidduu gallee isaan baay'ee waan baay'ee jedhanii kan kana caalu baay'ee goonee jiru araara sarti. Maaliif ijaan akkas ijaan kan waliin laalle ijoolleen isaanis gartokkee ba'anii karaa abbaa karaa haadhaa ta'anii kana gidduu keessa gallee waaqnis araara keessa galee iddoo baay'eetti araarsineera. Amma naannoo keenya irratti kun wadadaa keenya irratti gara 600 ta'a. Kana keessa namoonni araaraman jechuudha. Kan namoonni araaraman. Waan baay'eedha kan araara keessa jiru. Maaliif tokko waan namni jedhee dhagaa. Tokko kan araarsa kan barbaadu jira. Isa keessa galanii immoo kan akka naan arrabne keessa kan galu jiru. Kana hundumaa caalee kan hundumaa wannoo ta'eetu kan araarsa keessa galu. Araarsi immoo akkaabii keenyaas hin ta'a, nuufis ta'a, mana keenyaaf mana ijoollee keenyaaf hin ta'a, ollaaf hin ta'a, biyyaaf hin ta'a. Araarri kan araara caalu hin jiru. Kan araara hin qabne maal godha? Kunoo kun ijaanis kan arginu jedhame biyya guba, nama ajjeesa, karaa daandii cufa. Maaliif tokkummaa dhiisee daandii gaarii totoo deeme wanni kun hin jiru. Ijoollee isaaf hin ta'a, biyyaafis hin ta'a. Araarsa keessa waan baay'ee hojjetamaa jira amma. Kana keessa yoo namni piroogiraamii kana ilaalu araara keessaa waan baay'eetu argama. Dammatu argama. Dammi immoo argamnaan nagaan bulee, nagaan oolee, nagaan taa'ee, nagaan hojjetee iddoo barbaade ijoolleen mana barsiisaa galee tamaaree nama ta'ee biyyaaf ta'a. Araarri jiraannaan. Araarri otoo hin jiraanne dhiiga qabnee dhiiga baatanii yoo deemani kanuma jira bakka. Waan gara biraan jiru. Kanaaf araarri kan caalu hin jiru. Araarri jechuun biyya kaasa, biyya guddisa. Ollaatii wajjin waliin nyaannee, waliin bullee waan tokko illee jiraannaan wal qabnee walitti hammannee deemna. Araarri otoo hin jiraannu maal godhama? Amma biyyi nagaa ta'eenyaan malee kana seenya. Biyyi nagaa miti. Gidduudhaaf iddoo tokkotti iddoo ibiddi ka'etti. Bakkuma amma jirrutti nagaa waan ta'eef. Nagaa taanaan kan amma teenyeetu kun akkasitti waan dubban. Kan caalu tokko ta'uudha. Kan caalu dhugaa dubbatanii dhugaatti ooluudha. Sobarraa kan argamu hin jiru. Biyya kan xaqqamu soba miti. Dhugaadha. Dhugaan immoo waaqinsi dhugaa jaalataa. Dhugaan ilma waaqaatii jedhee. Yeroo gaafa araara kanaaf deemamu qaama lamatu walitti bu'a. Qaama lama walitti bu'e kana jalqabuma walitti fiduudhaa fi maaltu taasifama? Egaa namni walitti bu'ee jalqaba walitti fiduun baay'ee ulfaata. Takka ganda isa lolee yookaan isa lolamee dhaqaniiti walitti fiduu. Isa kana keessatti immoo aarsaa kaffaluun jira. Akkamittiin jara kana lamaan walitti fiduuf yaaltu gaafa jalqabdan? Araara kan barbaadan tokko ta'uu kan barbaadan keessa nu hin jiru. Maaliif dhugaa dubbannee dhugaatti oollee araarsuu keessa galla. Fira kootii akkas gwaaddanyaa kootii akkas jennee gidduu hin gallu. Duraan nuyi tokko ta'uudha. Tokko taaneetu gara iddoo tokkotti deemna. Duraan gartokkeetti deemna. Achi kan jiru waan rakkoo jiru waan hundumaa waan jiru achitti dhageenyee fuunee immoo lammata iddoo sanatti deemna. Iddoo sanatti immoo deemnee achi waan jiru waan rakkoon jiru kaafnee dhageenyee miizaanarra goonee miizaana booddee maal goona jarri iddoo tokkotti akka taa'anii maayyeen jedhaniitu iddoo tokkotti gaafa argannoo ta'anii ijoolleensaa firri isaanii
akkabaabii garee lamaan irraayyuu maatii isaanii hundumtu tokko ta'anii achumatti fannee dhufan fuulduratti araarsina. Gaafa irratti immoo rakkoon jira. Isaan amma kun dhagaa baadhee dhagaa baannee akkas godhu. Dhagaa dhiisii miila irratti kufeera. Abbaadhaa fi mucaa araarsuu fi gaara waan jiraa ture. Hundumta hirqii findhee turre. Intalli hin didde mucaan isaanii. Sababiin isaanii xinnoodha. Abbaan waan tokko dubbate maali horii qabdi ishiin mana keessa atalaan jira. Atalaa fudhadhu akkas jennaan dhaqee dhugi barbaannaan jedhan abbaa kana kan dubbatan. Kanaan rakkoon beetisabiin 12 qabdi ishiinis. Rakkoo xiqqoo kanaan gargar ba'an. Baay'ee ijoolleenis ta'anii booddee maalan godhee sanbata 3 taanee deemne 4 5 taanee deemne miila irratti kufe akkasumatti kun hin ta'u jette. Hin ta'u jette. Har'an ta'u jettee boru ganama mana keessa isaanii abbaa kee jalatti abbaa kee biratti waan tokko rakkoon taanaan fiddee kan galtu si. Yoo rakkoon dhalate mana keessatti yoo abbaan kee kun miidhame yoo dhukkubsate fiddee deemtaa. Ta'u jettee abbaan manaa maal jedhee bakka jaarsaaf jettee araarsa kana fudhiidhee dheettime. Naraaramu jettee abbaan manaa fi ijoolleen nurratti wannoo ta'anii bakka nuyi waan ta'een fidhanii deemne nuyi. Torban tokko hin teenye. Abbaa fira naxalaa ishee gattee fiddee gara manaatti. Abbaan dhukkubee ciiseetu dafii kottu jedhan. Waan nu jenne jaarsu nu jenne kunoo mul'ateera. Gara fuulduraatti waan akkasii kan keessa hin galiin. Araara jechaanii keessa kan ka'e ibidda bal'eessuu fi Waaqayyo immoo araara kanan jaalata. Araarri gaafa galu Waaqayyo sin dhagaa jenneetti baay'ee jenneerra baay'eera araaratti baay'ee iddoo baay'ee jaajjanis hin beeku isaanis naannoo kanatti gisee baay'een taa'een. Araarri kun gaafa geggeeffamu wantoota taasifamantu jiru. Wantoota taasifaman kun immoo isaan amma kan isaan jedhanii maammaan kan isaan jedhanii dhagaayyuu baadhee isaan immoo jilbatti kufee namaaf jecha kun nagaa fiduuf jecha araara fiduuf jecha kan jilba namaatti nama kufsiisu garaan ofii waan dadhabeef kan dhagaa nama baachisu garaan ofii waan dadhabeef nagaan haa bu'u jedhameeti. Wanti taasifamu kun akkuma isaan jedhan dhagaa baatanii jilba namaatti kufuu kun maalirraa maddatanii immoo ulaagaa kan akkamittiin fudhatanii gara uummataatti gabba'an. Safara keenyatti warra jaarsota nama lammallu nama fayyaa qabu. Nama dandeenyi qabu. Malee jaarsaan ta'u namni hundi hin ta'u. Nama fayyaa, nama gaarii. Jaarsa san irratti sanis lakkeedhe nama dhoowwuu waan danda'u. Hasooftuu waan hin taane. Majammara annaa daldalnu kan. Nama icciitii qabachuu danda'u. Bakka nama fayyaa. Isa san nama fayyaa san yoo daldallee raawwanne warra wallole san gadabiidhaan goon. Mangistiidha kana abbaa dubbii kaasee kana goone gadabii baase. Amma gadabii san kaasnee kadhannee inaasmaammaana dubbiin sun anta dagaagamoo ta'e gadabiidhaan goona waraqata tsaafnee gadabiidhaan goone asfarramnee wanneedha. Abbaa dubbii kaasee sun waraqata san mangistiitti gala. Mangistiitti 5,000 namichi tabaddale san 5,000 akka kisu goon. Yoo nu darbee yoo waan isin jetta sana dhaabbatee rakkoo yoo humuuf deeme jechuudha. Nuti akka misikiris akka maanyis teenye jaarsa teenye asmaammaanee gadabii goona waraqanni sun waraqanni tokko abbaa tokko jaarsa tokko bira ta'a. Waraqanni tokko jaarsa tokko bira ta'a. An tabaddale sun dhufee kinoo namichi sun nu asmaammaatan sun duroo ammas dubbii nutti kaasee tunoo nurra gahaa nuti sineennee dhiisne namichi sun har'as dubbii nutti kaasee qofa oole dhaqnee isa gaafanna. Ati gadabii qabda, firmaa qabda, keessi kan ka'e hin kaasta. Nuti dubbii murree ati indagana maaliif kaasta? Jennee dheekkamne mangistiitti waraqata isaan nuu galchine namichi sun hin taqaxxaa. Namni macarrashaa gadabiidha nuun namni taa'e
ገደቢ ሰን ሶዳታ ዋተከን ዱበቱ ንትርቂን ኬኛ መጨረሻን ገደብን ኬኛ ካን በቃ ብሪት ጀበስኔ እናስፈረምነ ጻፍነ አበሉ ዱቢ ካሴ ዱጋ ዱበቴ ሰነስ ዋን ኬሰ ደርቤ ሰነስ ተካ አመኔ ዋን ቴፊ ማለቀ ሰነ ጫላዩ ኢጀ ኡመታ ወረ ሶዳተን ተወዱ በቃ ኤርገሰኒ ነመችሱን አባ ዱቢሰን ዱብኛ ተወጣ ገደቢሰን ሶዳቴ ኤርገሲ ነምንሱን እንዱበቱስ ሎለስን ካስ ዮ ዱቢለ ኢትዱፈ ኪኖ ገደቢሰን አስማማታኒቱ ኪኖ አበልየንቱ ዱበቴ ቆፋ ኖዳ ዳቅኔ አበሉ ኢና ደብዱ ኢላ ኑቲ መንግስቲት ደበርሲና ኢሰሲን ካስታ መንግስቲ ሲን ካስታ ወጀን ዲሴ ነጋንታቹ አከናት ጎና ጀበስኔቱማ ዱቢ ቀበኔቱማ ሙርቴት ጎና መጨረሻ ድርሳፍኔቲ ባያስ ማማነር አንብረተ ባየ ሂከም አን ንብረት ወንመን ታኔን ወንመ ዋንጥናዳን ከሰና ሲነሙ አንከና ወደገቼ ጉዲድ አንከና ወደገቼ ጉዲዳ ጃርሲሱን ደንደኝ ሰን ወቀባተ ሁንዳ ሐሳይና ስማማው ጃርሲ አመረጠሙ ከራከኛ ተካል ጃርሲስን ደንደኞታ ዋና ዳጋይ ሁንዳ ኦዴሴ እርቂኒን ተው እጪቲ ቀበቹቲ ጅራ የሮ ጃርሱማ ዮካን አራራ ከነ ገገሰኒ ነምኒ ጋፋ ቃመ ለመራቲ ኦዴፈኖ ፉዱ ጅሬኛ ነመ ለማ ገርገር ፈጨውፍ ዴሜ ዮካን ሞ ጅሬኛ ነመ ለማ ገርገር ፈጨ ዋየ ካወል ሂንቀበቲ መለ ዋን ሐዋሱማቲን ጅሩ ዋን ሲቪሊ ኬሰ ጅሩ ኢሳ ከነ ቲክሱዳ ዮ ረኮን ሀማ ዱፌ ኬሰቱ ሃዳ መናፍ አባ መና ግዱት ረኮን ሀማ ዮ ዱፌ አኒ እጪቲ ኮ ዮካን ሞ ዲማ ኮ ከና ጃርሱማቲን መዳ የሮ ጀደንቱ ጅሩ ነሞኒ ባየ ኢሳ ከነ ኬሰት ሞ ማንጉዶን ገኤ ጉዳዳ ከኒ ቀቡ እጪቲ ነመ ከና እጪቲ ማቲ ከና ቀቡ ኬሰቲ ማል ሆጀተ ጃርሲ ሶቤስ ኢን አራርሳ ዱጋ ዱበቴስ ኢን አራርሳ ጃርሱማ ዶ ለመት ከን አርገሜ ዋንን ታኒ ታናን ወነ ከነ ኬሰ ገሌ ኢፋይን ባሱ ኢፋይን በው ማሊፊ ምስሪን ኮቲ ፊ ምትጥኝ ሃዳ መናኮ ዮ ወኖ ተኤ ጋሪ ሚቲ አከ ቶኮ ታአሪፊ ከን በርባኑ ኑ ኢጆሌን አከ ማቲን እዶ ገረግራ አከ እንደምነቲ ግዱ ከንጅሩ ወኖን ሳኒ አከም በኔፍ ሃይማኖቲ ሳኒ ሲኤገኒ አካባቢ ሳኒ ኤገኒ ጎላ ሲኤገኒ አከ ጅራቱፍ ዮን ሳን ቶኮ ታአኒ አካባቢን ከኛ ቶኮ ታናን ብያዳፊስ ነጋታ አሲ ከንከ የብየ ጉባ ኦላዳፍ ከንከ ናኖ ከነት አካባቢ ከነት ወኖታ ኢጆሌን ከኛ ኑ አመሪአን ኑቱ መሪአምቲ ጆሌ ከኛ ከናፊ ዋን ግዱ ጅሩ ሶምኔስ ነራርሲና ዱጋንስ ዱበኔን ነራርሲና ማሊፊ ሶምኒ ከን ነጋቡ ሱፊ ዱጋዳፍ ጋፍ ደምኑ ዱጋ ዱፌ ነጋና ከዱሁፊ ሜጋ አራሪ ኩኒ ጋፋ ቡ ሲኒጋ ናኖ ከነቲ ዮ xiqqaate waggoota baay'eedhaaf kan turtanii isa kana keessatti wantoota akkamiiti kan isin araarsitanii nama meeqa walitti araarsitaniitu isaan immoo maal isiniin jedhu nama araarsine hundumaa wajjin fira taaneera mistiri keenya dhoksine nu asmaammaa taane galatoo meedhanii faarumaan fira taan namni amma araaramutti malee erga araarame lafa ta'a. Dur araaramin immoo ibidda ta'a. Erga araarame bareetu sanitti eda kana balleesseera immoo eda kana hunda badiisa qaba immoo jedhee of gamaggama. Baay'ee galateef misgaana galchanii fira taana warra san wajjin እንደውም ሎለ tokko dhufe balwa balufaa dhaqaatoo isaantu nu araarse isaan dhaqa waama jedhee gara biraatti immoo nu fudhatee akka araarsinu goon malee araarri waan baay'ee qaba ollaa irsaafniitii ገንዘባን ወልቲ አወሎለን ገንዘበሳን ነጥማንለ ኤርጋ ዱጋን ከያበሄ ገንዘብቼ ነተሃፈ አናራራም ይጅር ኦጋሻን ኦጋ ጃሃ ኦጋ ኩዳን
namni ol muuffate ta'e san dubbii haqqi san baasnee ati baddalteetta ati ganzaba kana akkana saamte inni ulataa keeti sii godhe akkana goote balleesteetta jedhi si kiistannaa jedhan ani kiisii miti dhugaan naa baheeraan barbaadu jedhee ganzaba sanaan dhiise nama baay'ee jira. ብሔር ሳይለይ ያው በሚገባቸው ቋንቋ ይቀበሉታል ማለት ነው። Sabaan osoo hin qoodin nama wallolee hunda ni araarsina. Dhimmi kun amma gara mootummaanis xiyyeeffannoo argachuun isaa gaariidha. Isin uummanni akka nurraa baratuuf nu gaafachuun keessanis bareedaadha. Kanarraa dhaloonni ni barata. Araarri maanguddummaan yoo xumura argate gaariidha. Aadaaf safuu uummata keenyaa waan ta'eef. Isinis aadaa kana babal'isuu qabdu jenna. እናንተ በእውነት ይሄ ነገር እንደዚሁ ያነሳሳችሁ ብታገናኙት መልካም ነው ለማለት ነው የምሞክረው። mana murtii aadaa jedhaniiti jabeeffataniiti kan isaan jiran. Inni kun mootummaan baay'inaan mana murtii aadaa jedheeti irratti hojjeta. Maanguddoon dhugaa baasuu irratti dhugaa sanaan immoo uummanni akka bulu fi jabaatee irratti hojjetamaatii jira. Isa kana jabeessuu keessatti maanguddoonni akka keessanii kun bakka jiranitti maal hojjechuu qabu? Bakka jiraannutti waan baay'ee hojjenna hojjechuu barbaachisa. Maaliif isaan jedhanii jaaffaa irratti waan baay'ee hojjenneerra. karaa mangistii bicha አይደለም bicha biti hundumaan biyya akka nagaa ta'uuni waan jalqabame akka deemutti waan barbaadan kaardii keessaniin akkas godhaa jennee gizee sana nagaa akka ta'u filannoo marsaa jaaffaa irratti ammas kan barbaadnu maalinni kanuma nurraa kan barbaachisu maali karaan taane kan deemanii karaa daandii irratti akka galan karaa waan intaane waan dubbatanii waan hundumaa kan maaliif hin beeku eenyutu hojjetaa jira eenyutu akkas godhaa jira kan jedhu hin beekna hundumti keenya ijoolleen keenyas wannoodha biyya akka nagaa ta'uuni hin hojjenna nuyis biyyi waan barbaadee keessa waan garabaa akka keessa hin galle kana akka jaarsummaa keenyatti karaa jaarsummaa akka deeman karaa daandii qabanii akka deeman goona kan kana caalu hin jiru. Biyyi nagaa taanaan ollaan nagaa taanaan akkaabiin keenya nagaa taanaan maaltu barbaachisa? Guddinni keenyas ol ba'a tabbataa guddinni keenya tabbataa diinni keenya immoo maal ta'a daaraa ta'a garitti deema. Nuyi waan dhumaa argannaan biyyi keenya nagaa taanaan ollaan nagaa taanaan hundumtu biyyi nagaa taanaan hin guddanna malee gad hin deebinu akka gad hin deebine waaqni waa godhu. Kan jalqabne irratti kan deemnu irratti biyya guddisuudha biyyi kan guddisanii jabaatanii haa guddisanii nuyis jaarsummaadhaanii kan biyyaa ta'u hin hojjenna jennee qaalii galan. Amma mangistiin maal gochuutti jira warra jaarsoti kana uqannaa kennuutti jira. Mangistiin uqannaa kenninaan dubbiin kun murtee hin argata fundurattis hin jabaanna. Minnu mircaa kanas immoo nagaan mircaa kana dabarsinee mangistii nagaa tamarate immoo qarqara akka baanu rabbiin waa qarqaaru lolaadhaan oomaa waliin argamu jaalalaan wal argama jaalala rabbiin nutti haa fidhu. Egaa nagaa buusuu keessatti araara buusuu keessatti egaa mootummaanis immoo adaraa isinitti kenneera isa kana jabeessuu keessatti mana murtii aadaa bakka bakkatti jabaataati kan inni jiru. Isa kana milkeessuuf immoo isin bakka jirtanitti hojii seena qabeessa kana hojii nagaa buusuu kana irratti hirmaataa kan jirtanii. Nagaa buusuu kana keessatti immoo baasiiwwan garaagaraa silaati namni mana murtiitti deddeebi'ee birrii baay'ee baasaa isa kanaan namaan wal dhabaa isa kanaan immoo waa baay'eetu jira isa kana oolchuuf isin immoo gahee guddaa qabdu galatoomaa ulfaadhaa ammallee biyya keenya nagaa godhu isinis nagaa haa godhu isiniin jennaa ulfaadhaa. Egaa daawwattoota keenya turtii keenyaanii maanguddoota kanarraati waan baay'ee akka barattan homaa shakkii hin qabnu. Egaa amma immoo mee biiroo nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa magaalaa Finfinnee egaa waan kana keessatti daanguddoota jajjabeessuu kanaan immoo beekamtii kennuu irratti isaan hojjetanii egaa isaan faana mee xiqqoo turtii taasifnaa hanga xumura sagantaa keenyaatti ammallee nu faana taasisanii jenna nu faana bu'a. Sirni araaraa kun akka naannoo kanaatti gabara 2013 jalqabe. Kan jalqabanis yaa warra asii jiranii dubartoonnis hin jiru dhiirris hin jiru keessattuu kanaan jalqabe dubartoota
dubartoonni kunis immoo warroota wal dhaban akka araarsan gara nama 600 olii araarsaniiru jechuudha. Inni araarsan yaa mana murtiitiin illee itti murtaa'ee abbaan manaa fi haadhi manaa adda bahanii isaan hundallee walitti araarsaniiru. Kana malees immoo waggoota 20 waggoota 10 dura warra wal dhabes walitti araarsaniiru jechuudha. ቅድም እንዳብራሩት ሽማግሌዎቹ 650 አባወራና እማወራዎችን አስታርቀዋል። akkuma maanguddoonni jedhan maatii 600 ol walitti araarsaniiru. Sirni araaraa keenya kan biroorraa adda kan taasisu akka dhaabbataatti ijaaramuu isaatiin akka biyya keenyaatti bakkeewwan garaagaraatti sirni araaraa ni adeemsifama. Nuti ammoo akka dhaabbataatti socho'uun beekamtii argannedha. Kaayyoon inni kun akka hundeeffamu godhameef tokkoffaayi waan ta'eenis ganama mana murtii deemuu qabu namni. Asumatti haala duudhaa isaatiin haala wal kabajuun haala jireenya isaaniitiin asumatti akka hiikamu godhanii kanaan dura doo kun hin dhaabbatiin tura. Wanti qooda mana murtii deema namni wal kasasa mana murtii deema waggaa 2 waggaa 3 isaa wal adabuu jira jechuudha. Kun immoo qooda akkas ta'u asumatti maafi kun dhaabbatee asumatti maaf hin araaramne. Namni sachi deeme waan teenya keessa uggala qusannaas hin qaban ta'eef qusannichi mindin maalni yaa'u nam tokko qarshii itti barreessu jira mana murtii deeme 1,500 maalin barreessa kunis immoo ከተውም ቆፍ ከናፍ ካዩንሳ ከናፍ እቹ እናቶቹ ከውጪ ድንጋይ አምጥተው ሄደው አንድ እናት haadholiin dhagaa baadhatanii nama araara dide bira deemuun qolee isaaniirra kaayatanii jilba nama sanaarratti kufuun araara gaafatu. Hanga namni sun tole jedhutti ol hin jedhani. Yoo tole jedhee dhagaa qolee haadholiirra jiru sana irraa fuudhee dubbisuun araaraaf ayyamamaa ta'uu agarsiisa. ወይም እሽታውን ሲሰጥ ራሱ ድንጋዩን ያነሳል ማለት ነው። ወርዶፊ ሳንዱ ወራን ታሲሰኒ erga araarami booda guyyaa 2 isaa ta'u guyyaa 8 isaa ta'u mana walii deeman warrichi bunas godhanii waan adda addaa sermooniis godhanii walitti qaban jechuudha. Firummaan isaanii hin jabaata baay'ee warri wal lolanii wal dhabanii yeroo baay'ee turan kun haala kanaan araaran firummaan isaanii hin jabaata. Firummaan isaanii erga jabaate booda immoo namni kamiyyuu fakkeenya ta'a. Akka aanatti amma yakki baay'een jiru namni wal lolus baay'een jiru baay'ee. Baay'inaan jiru waan ta'eef yaa isaanis beekamtii qabanii beekamtuudha jechuudha amma gubbaatti beekamanii. ኢትዮጵያ እንደ አጋጣሚ ሆኖ የብዙ ባህል ሀብታም ናት። Biyyi keenya aadaa hedduu qabdi. Keessattuu aadaa uumamaan qabnu baay'eetu jira. Abbootii fi haadholiin kan keessatti kabajaman kana akka fakkeenyaatti fudhachuun hojii miidiyaa irratti hojjechuun babal'isuudha. Naannoo biraatti haalotni akkasii waan jiraniif akka keenyatti akka dhaabbataatti osoo socho'anii bareedaadha. Maanguddootni nagaa buusuu keessatti gaheen isaanii guddaadha. ተሰባስበው እንደ አይነት ነገሮችን እርቅ ቢፈጽሙ በጣም የተሻለ ነው። Tooftasaan fayyadamanii namni wal lola haala adda addaatiin wal loluu danda'a namni. Haala adda addaatiin yeroo wal lolan warri kun immoo tooftaa maal fayyadamanii walii dhiisaa inni kanaan dura darbeera. Kanaaf waan darbeef hangara fuulduraatu caala. Ijoolleen keessan boruuf iftaanitti wajjin jiraatu wajjin guddatu. Kanaafuu sin immoo har'a yoo wal loltan yoo asii amma haadhiif abbaan wayin komoos immoo wal loltan ijoolleen keessatti boruuf iftaanitti wal lolu akka diinatti wal laalu. Kanaafuu isa darbee walii dhiisaa. Walii dhiisuu baattan immoo haala amantaatiinis wal qabata haala naannichaatiin jechuudha. Naannichi kanatti beekamtiin argati malee durumaan iyyuu hojjetan. Kanaafuu waliif dhiifama waliif godhaadhan inni toofta isaanis inni jalqabaa jechuudha. Sammuudhaanis immoo haala amantaatiinis wal qabatu. Baay'inaan immoo manni gaasii jiran uummata wal fakkaataadha. Hirmaannaa hawaasaa waliin wal qabatee inni guddaan hawaasa kutaa magaalaa Gullallee akka kutaa magaalaa Gullalleetti aanaa 10 qabna. Aanaalee 10 qabnu keessatti nageenyaan wal qabatee uummata abbaa nageenyaa gochuu irratti dursa hojjenneerra jechaadha. Uummatni abbaa nageenyaa waan ta'in nageenya kabachiisuun hin danda'amu. Hirmaannaa hawaasaa hirmaannaa uummataatiin ala nageenya mootummaan qofti yookaan immoo poolisiin qofti nageenya mirkaneessuu hin danda'u jechaadha.
Egaa daawwattoota keenya turtii keenya irraatiin waan baay'ee akka irraa barattan homaa shakkii hin qabnu. Egaa mootummaan mana murtii aadaa hundeessuudhaan keessattuu walitti bu'iinsi yeroo garagaraatti uummata gidduutti bu'u karaa nagaa fi jaarsummaatiin akka xumuramuu fi baay'inaan kan inni hojjetaa jiru. Nutis immoo egaa qaamni lama egaa karaa akka tasaas ta'uu karaa hin beekamneen walitti bu'uu danda'a. Isa kana immoo utuu baasii biraatiif hin saaxiluun utuu rakkoo biraa keessa wal hin seensisiin jaarsummaadhaan akkaataatti maanguddoonni kun xumuranii ilaalaatii daawwataatii turre kanarraati barnoota akka argattan homaa shakkii hin qabnu. Qophii keenya gara xumuraatti finneerraa egaa qophii gaachana keenya irraati waan baay'ee akka barattan homaa shakkii hin qabu. Yeroo biraa sagantaa biraatii walitti deebinaa ani Olbaanaa Xomboraan ture. Horaa bulaa deemanaa.